hayyoonni keenya garaagarummaan hayyoota keenya jidduu jirtu akkam jettee walitti dhufuu qabdi keessaafuu yoonii fi namoonni dhiirti teenya hayyootan keenya gama dhiiraatiin yoonii filaaffatan gama dhalaatiin gama shamarraniitiin hayyootan qabna kan shamarranii hayyootan keenya kan shamarranii hoo akkami jiranii akkami yoo hayyoonni keenya kan gama dhiiraatiin laaffate shamarran keenya hoo maal keessa jiranii tan jettu keessaafuu maaliif isaanoo mataa walii qabachuu dhabanii sadeen kanarra haasawina hayyoota keenya kan shamarraniitii fi kan dhiiraa yoo kan dhiiraa kan laaffatu taate kan shamarranii hoo maali jiran takka tan lamadaa akkuma reefu isiniimetti hawaasni oromoodhaa yookaan immoo hawaasni oromoon ta'in fi hawaasni oromoo qabsaa'ota oromootiin wajji maal hawaasa sabaa fi sablammii kan oromoon ta'iniif qaban kan duraa immoo maaliin jee kan duraa baliyyan kiyya kan duraa alayhi salaatu wassalaam اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جالتما الدنيا لا جالتما ربي رسول خينيا نما أكمل جتان دربة سن نما أن أرمو جتا رسول خينيا عليه الصلاة جتان دربة سنور أكملت أرمون يوخان إسلامني دنيا تنرجل akkamitti jala jira maali haalli isaanii maal godhu jiran ammoo isaan miidiyaa irraa maal godhu jiranii xiqquma kanarraa haasofneeti kana kaanii dabarraa jechuudha. Dhugaadha obboleeyyan kiyya dhugaa rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam allahumma salli wasallim mabaarik alayhi rasuula keenya warreen jechaan darbatan ammallee gad hin teenye garuu laal wanni niin dhaamsa ilmaan oromootii fi muslima oromootii fi kiristaana oromootii fi waaqeffataa oromootii dhaamu akkasumatti islaama duniyaa tanarraatiif dhaamu oromoo akkuma jirtuttiin as fudhadha waaqeffataa fi kiristaanaa fi islaama akkasumatti islaamni addunyaa tanarraa wanni ummata kana akkaataatti fudhatan akkata biraati akki arra North America keessa jiru dhageeffadha North America keessa jiru namni freedom of speech jaanii waan feete dubbachuu dandeessa garuu waa'ee amantii keessatti namoota addunyaa tanarraa amantii tanarraa guddootan nama amantii tanaaf abbaa nama isa malee amantiin tun nama isa malee amantiin tun hin taane rabbii gaditti alayhi salaatu wassalaam rasuula malee yoo rasuula jette malee ati muslimummaan guuttu nama san nama tuqe akkaataa teeratti firaa dhoorkanii jira jechuudha mirga dubbachuu jira jedhanii North America keessatti arraan tana waan biraatiin deemanii jechuudha wanta kana namootan tokko irraayin akka gorsaatti akka dhaamsaatti furadhee asirra ba'uuf gabbee dubbadha waa'ee isaanii waa'ee alayhi salaatu wassalaam rasuula keenya jechaan darbatan ummata rasuula keenya jechaan darbate kanarraa informaationa takka waan isaan harka lafa jalaatiin godhan yookaan dhaamsi nu gahee jira jechuudha dhaamsi kun maali dhugaa freedom of speech jira jechuudhaan waan feete lallaaqachuu ni dandeessa ammoo waan akkanaa laaqachuu ni dandeessu wanni isaan godhan amma maali ummata oromootii fi amantii waliin fixuudhaaf nuti mirgan qabnu waan feene dubbachuu jechuudhaan gara biraa dubbachaa jiran jechuudha bikka biraatti appilikeeshina galfachaa jiran waan islaamni yookaan immoo oromoon teessuuf oromoon kiristaanaa tan waaqeffataa tan islaamaa teessuuf difeensiif godhuuf waan adda addaa bikka adda addaa dhaqanii appilikeeshina addaa galfachaa jiran jechuudha warra alayhi salaat rasuula keenya dura dhaabbatu fuula barbaadaa jiranii jechuudha. kana warreen waan kanatti qophaa'aa jiru warreen waan kana isaan irratti gartee looyerri yookaan immoo warreen isaan jala deemaa jiru looyerri oromootis akka barruun isaan kana
mana heera bikka heeraa fi seerri Ameerikaa jiru dhaabuudhaaf itti hojjechaa jiran kanarratti isaan wanni godhaa jiran baala. Kanarratti wanni isaan godhaa jiran difeensiif godhuudhaaf warra amantii islaamaa hin barbaanne qusaachessu warreen gartee isaan deeggaru gara biraatiin barbaadaa jiran. Kanarratti hawaasni Oromoo muslimni addunyaa tanarraa beekuu qabanii jechuudha. Keessaafuu Oromoon islaamaa tan kiristaanaa tan waaqeffataa beekuun dirqamaa jechuudha. Maaliif ogguu ati waa balleessanii gara biraatiin waa godhuu deeman namootan kiristaana ta'uu kan kiristaana amantii biraa qabu kan amantii islaamaa jibbu sanirratti hirkatanii waan isaan fuula barbaadaa jiranii jechuudha. Akka ummanni kun gartee garmaleedhaan isaan kana xixaa jiru badii takkaan malee isaan xixaa jiru waan dubbanneef waan gartee rasuula akkana jennee waan jiru dubbanneef jarri kun tanaaf naa deeman jedhanii waan isaan oofan kana beekanii akka diinaaf beekanii kana irraa qophaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Kana informeeshina warreen informeeshina kanaan akka inni tan isin sadeenu galatooma namoota biraattis kannaa waan isaanitti jiran informeeshina kana bikka irraa fuutan akkaataatti quutan gabaasa akkuma namtanitti itti qophaa'uun barbaachisaa jechuudha. Maaliif dubbii isaanii deemtu heeraaf dhiyaachuu kasasamuu kana dinnaay godhuuf kara biraattiin tattaafachuu jiranii jechuudha. Kun isaan akka isaan hin baafne kanumaan beekuun barbaachisaa. Egaa Oromoo gara biraatti gara kanumarratti irraa bu'aa alayhi salaatu wassalaam rasuula keenya namni garmalee dhagaan darbate warreen isaan duraatis hin baane kara rabbiittis rabbiin danda'a beekaa fatanaaf dhiisa malee karkarru jijjiiruu danda'a. Guyyaa tokkotti dachii bikka isaan ta'an san dachii torban dachii isaan naquu danda'a dachii san rabbiin dhugatti fatanaaf nu fattanuuf addunyaan fattanuuf Oromoon fattanuuf nuu kanaan fattanuufi malee rabbiin nama rasuula maqaan kaaniin darbatee nama rasuula jachaan darbatee nama rasuula gabbee akka waan heeraa fi seeraa alaa hojjete rabbiin irratti dalaguu ni danda'a jechuudha. Rabbiin waan fedhe godhuu danda'a. Dhaga jijjiiruu danda'a nama san. Karkarru jijjiiruu danda'a. Fatanaadhaaf dhiisee tanammoo nuti fatanaaf dhiisee jennee jalaafuun qabnu irratti hojjannaa tanaafuu akkasumatti irratti hojjechaa jirri jechuudha. Beekaa Oromoo warreen biyya keessaa bikka biraati akkanumatti luxluxi jettanii maarre jettanii waan maal godhu jiranii jettanii akkanumatti osoo informeeshinii hin qabne yookaan immoo obsa dhabdanii waada darbattan jecha darbattan waa'ee ummata gartee rasuula rabbi beekaa irratti hin jarjarina isin hin janna hin jarjarina waa hundaafu dhaamsa keenya kana ummanni kun hin teenye ummanni rasuula jachaan darbate kun hin teenye malee miidiyaan rabbaanii warreen sababa godhatanii maqaa namaatii fi kana kanaan gad hin teenye akka gattaan gaafa heeraaf dhiyaatan akki gaafni isaan gattaan gaafa heeraa dhiyaatan gaafa waan kanarratti murtii fudhatanii jechuudha. Sanuu arraan tana ta duriin gargari. Ta duriin gargari. Kuni amantii islaamaa bichaa osoo hin ta'in ummata keenya ummata Oromoo ummata haqasaa barbaaddatus burjaajeessuudha jechuudha. Kana keessatti kana jennaa ka ummata wasaka kanaa irraa buunee asumatti irraa buuna. Kanatti aansinee egaa ijoo dubbii teenyaa mata dureen dubbii teenyaa tan lamadaa tan hawaasni Oromootii fi hawaasni Oromoon ta'in Oromoon hawaasa biraa fi maxxansuu qabdi. Yeroo hawaasa biraa qabsoon teenya hawaasa biraatiif harki bana. Qabsoon teenya hawaasa biraatiif kulaan bana. Bana guunjee qabsoon teenya qabsoo hijaa kafaluu qabsoon teenya qabsoo Oromoo malee saba biraa jibbuutii miti. Kana
ifatti agartan waraanni keenya akkaataatti saba biraatii fi akkaataatti diina ummata gartee maqaa Oromootiin bobbee yookaan immoo ummata maqaa Oromoo kana jibbu ummata sirna Minilik dhaadheessu ummata Oromoon aadaan baduu qabdi Oromummaan baduu qabdi sabboonummaan baduu qabdi andiit Itoophiyaa malee juu kana mataa isaaniitiin hangafi warreen dhaloota isaanirraa ta'an warreen akkana ji'u malee hawaasa isaanirraa dhalatan tokkollee qabsoon teenya tuqaan jirtu tajaajilaa jirti nuti warra sirna dabre dhaadheessuu fi warra sirna dabre nurra deebisuu deemu malee nuti hawaasa miskiinaa waan jennu hin qabnu qabsoon teenya akkas jetti qabsoon teenya duriis akkas ni fajaajeessan malee warreen qabsoo teenya fajaajeessu warreen qabsoo teenya diinaa wajji deemaa qabsoo teenya laamsheessu warreen qabsoo teenya kara sabaa fi sablammii akka ummanni Oromoodhaa warri qabsoo godhatu kokkoo godhan akka nuti isaan kana miinuu fakkeessan arra horii qabamanii biyya galan gingilchaan galchite isaan biyyatti kanaan hawaasa Oromoon ta'in kan obboleeyyan keenya kan uumaa Aadam irraa dhufne garuu bikka gartee miraaza dachii bikkatti qubsumaatu nu adda malee nuti uumaa Aadami amantinaa adda taanu qubsumaan adda taanu warreen isin qubsumaan nu keessa jirtan qabsoon Oromoodhaa isin hin nyaattu warri isin nyaatu warri duraanis isin sodaachisaa ture warra biyya galee arra kunoo mootummaa jala deemu jechuudha Oromoo keessaas taanaan warra Oromoo fuu nyaatu warri Oromoo nyaatu isinis ni nyaataa jechuudha gingilchaan akkasitti qabsoo Oromoo adda baafte tanaafuu hawaasa Oromoon ta'in kan Oromoo wajji jiraatu kan Oromoo irraa fuudhee Oromoo kanne kan Oromoo wajji jiraatu fuula durallee Oromoo wajji jiraatu qabsoon Oromoo ummata Oromoo daran yookaan immoo ummata Oromootiin walqixa isin tajaajilti kana qabsoon Oromoodhaa tan gootawwan keenya kan duniyaa tanarraa kute kana nu barsiifte jechuudha ammallee goonni keenya kan qabsoo godhaa jiru daggala keessa kan ifatti as deemaa jiru wanni inni dhaamaa jirus kana jechuudha hawaasa Oromoon ta'in warreen Oromoo nyaatu isinis nyaataa beekaa ani Oromoo jechaa saba isaa namni nyaatu isinis nyaataa beekaa warreen isinis nyaatu isinis sodaachisaa ture isinis akka malee godhaa ture warra qabsoo Oromoo keessa taa'ee ilmaan Oromootu burjaajeessee jechuudha warreen qabsoo keessa taa'ee isinis akka isin hawaasni keessan ilmaan Oromoo kana jibbu warri godhaa ture an akka nama tokkotti waan takkaan seenaadhaaf isinii himaa jechuudha qabsoo Oromoo keessatti seenaafin isinii hima dhalootaan itti dhaladhe naannawaan itti dhaladhe keessatti akka ragaatti waan isin beekne waan qabsaa'onni yeroo san jiru beekan waan namoonni naannawaan an itti dhalatu beekan namoonni naannawaan an itti dhalate warreen naannoo tokko dhalan warreen qabsoon gobeelletti turte tan naannoo Haramaa waan tana fakkiidhaaf ragaa isinii fidaa jechuudha warreen qabsoo Oromoo keessatti ummata Oromoo sabaa fi sablammiin qabsoo Oromoo ida'amna jettee gaafa dargii Ihaappaan gaafa dargiin ilmaan Amaaraatiif ilmaan Adareetiif ilmaan Guraageetiif ilmaan kana hunda lubbuu bikkaan dhaban fakkiidhaaf tun ragaadhaa qabadhaaf bareeyaki gaafa dargiin Ihaappaa halkanii guyyaa barbaadu gaafa Oromoo naxaa uccii gimbaarjee barbaadu gaafa idiyuu gaafa sabaa fi sablammii dhaabbotii poolitikaadhaa hunda gaafa dargiin akkasitti barbaadu rashanuudhaaf yookaan immoo dargaggeessa guuru ganda keessaa namni bikki isaan itti baqatan daggala qabsoo Oromoo ture hawaasni hundi ragaadhaaf dhageeffadha hawaasni Adaree Guraagee Arabaa Somaalee kun hundi naannoo nuti itti dhalanne sana qabsoo Oromoo tan isaan Oromoo naxaa uccii gimbaar ja'aniiti itti keessa baqatan maaliif itti baqatan dargaggeessi Iyaappa ja'anii dargiin sardite dargaggeessi sabaa fi sablammiidhaa
gaafa daggalatti maaliif Oromoo bira baqate warri Oromoo nyaate gaafas warri Oromoo nyaate warra dargaggeessa ummata Oromoo bira baqate ajjeese jechuudha. Dhaabaa adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo qabsoo Oromooti miti tan ummata san dargaggeessa san cinaan ajjeefte cinaan dargiin ajjeesee warri baqate tokko achi keessa dhume maaliif dhume qabsoo tana warra keessa taa'ee laamsheessuu barbaadu irra dalageetu dargaggeessa sanis ajjeese jechuudha. Waan hin deemuuf isinii galte dargaggeessa qabsoo Oromoo dhadheesse kan saba biraa hunda gaafa dargiidhaa kaan yaappa jedhanii barbaadan kaan waan biraa jedhanii barbaadan dargaggeessi kun qabsoo Oromoo dheessan warri qabsoo Oromoo tana keessa jiru dargaggeessa san cinaan gatu maaliif warreen arra qabsoo Oromoo laamseesse kanaa jechuudha. Warreen arra qabsoo Oromoo laamseesse gingilchaan adda baase jechuudha. Qabsoon Oromoo nama isa dheessan ajjeeftu nama isa dheessan hiitu ni barsiifti malee. Akkas tanaafuu gingilchaan qabsoo Oromoo arra dirree baatee jechuudha. Warreen arra biyya keessa galee waa saroobbatu Oromoo gurguru isinis hin dhiisu. Isinis hin dhiisu abbaa fedhallee fuula dura hin dhiisu. Namni haqa isaatii falmu namni hagan takka haqa isaa hin sharafne haqa sabaa fi sablammiitiis hin sharafu quba qabaadhaa tuni dhaamsa. Bikkallee namni isinii qabu namni mirga keessanii billee falmu nama mirga isaatii falmu namni luxluxxeen uggu takka achi deemu saba isaa gurguru isin gurguruun laaftu isin yoo bikka harkate. Tanaafuu qabsoon Oromoo saba biraatiif wanni isin qabdu gingilchaan qabsoo Oromoodhaa saba biraa akka isin hammattu gingilchaan qabsoo Oromoodhaa saba Oromoo gurguru akka firaachi baaftu gingilchaan qabsoo Oromoodhaa sabuma Oromoo kan ta'e kan uummata Oromoo gurguru akka achi baaftu arra saaxil baatee jirti jechuun hundi. Tanaafuu saba kiyya saba Oromoo saba biraa hammadhaa. Badii balleessullee irra kutaaf maaliif dubbiin isaanii fi dubbiin teenya takkaa miti. Obboleessa kee yoo dhoytee fi nama biraa yoo dhoyte obboleessa kee hin ta'in ka saba biraa yoo dhoyte araaramni wal qixaa miti. Kun obboleessa kee si araaramu baatuuma ammoo alagaa dhayin alagaa firraa eegi alagaa akka jabaa firraa eegi firraa eeguu tana barsiisi. Akka ati firraa eegduu sittiin hojiidhaanis agarsiisi. Tana jennee dhaamsa. Tana dhaamsa dhaammanna obboleeyyan kiyyaa Oromoon harka bal'aa qabdii gabrummaa keessattuu sabaa fi sablammii takkaan xuune. Oromiyaa keessa malee bikka biraa bikki ati itti gurgurattee irraa sirraa bitan hin jiru. Warreen amma kana xarraq jiru kun nama naggata taa'u namatti hin dhiifne. Zarraaf warri jiru kun warra daggata taa'u namatti hin dhiifne. Oromoon gara laafti. Oromoon reesistii miti. Oromoon naggaddee sirraa bittee si gurguratti. Sirraa bitti si gurguratti. Ummata Oromoon ta'in beekaa. An dhugaan jechuun jira. Reesistii Oromoon warri jettan. Oromoon reesistii miti. Oromoon sirraa bittee si gurgurti. Ni beeytan namni saba Oromiyaa keessa sabni biraa sabni ati Oromoon ta'in ka Oromiyaa keessa jirtu ummanni Oromoo sirraa bitee akkasi gurguru harka dhibbarraa dhibbatti ansiimuun barbaachisu ni beeytaa jechuudha. Eenyu gurgurataa if beeytaa jechuudha. Tanaafuu ummata Oromoo irraa waan gaarii malee waan hamtuu kan qabneen asirra dhaamsa isinii dabarsaa jechuudha. Ummata Oromootiin namni reesisti jiru ummata dubbii dachaa haasa'u dubbii kijibaa opposite dubbii garagalchaa haasa'u jibbansa Oromoo irraa qabu nuti ka Oromoo irraa jibbansa qabus jaalalaan misaan moona jaalalaan mo'aa jirra. Rabbiin addunyaa tanarratti jaalala Oromoodhaaf kennuu keessa
heddummeesseeti xiyyitiin duniyaa tanarratti Oromoo irra roobte saba tokko irratti roobne. Dhufaa dabraan mootummaan dhufaa dabraan xiyyitii Oromoon fixuudhaaf bitata. Oomisha xiyyitiin san hundi uummatuma Oromoon fixaa turte. Garuu akkuma xiyyitiin hedduu sanitti Oromoon heddummaachaa dhufte hin dhumne. Namni dhufu hundi Oromoo fixa. Nama biraatii bira mee eenyu fixa mootummaan dhuftu hundi Oromoo fixi. Oromoo fixi. Oromoon numa heddummaatti. Sabni Oromoon ta'in heddummachuuf rakkata. Ammoo Oromoon hedduudha bilisoomuuf rakkatti jechuudha. Abbaa biyyaa ta'uuf. Haqa namaa saamuuf miti. Rabbiin Oromoo barakeessuu irratti heddummeessuu irratti muujizaa addaati. Muujizaa sabni Itoophiyaa keessa jiru hundi ni taana jee dadhabirraa tokko quba qabaadha. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Namuu akka Oromoo kanatti silaa heddummaanne jeeti qajeela. Rabbirraayi. Rabbiin nama heddummeessa. Yoo akka fixuutiif yoo akka xiqqeessu mootummaan dhuftu hunda ogguunii fi aangoo qabatte Oromoo tana xiqqeessuu irratti sagantaa baafatti. Ajjeesuu, hidhuu, biyyaa baasuu, kun hundi immoo maal ta'e? Daranuutuma Oromoo heddummeesse Rabbiin dandeettii isaatiin. Akka sabni Oromoo dhumu kana sabni biraa silaa dhumanii dhume yookaan ajandaatti baafatanii akka saba Oromoo fixan kanatti saba biraa osoo fixanii sabni biraa hin jiraatu ta'a ni dhuma. Akkasii tunis muujizaa Rabbiitiin jedhan niin dadhabe itti yaadeetiin itti rafee akkatti isaan Oromoo fixanii fi mootummaan dhufaa dabraan akkatti Oromoo fixu akkatti sagantaa Oromootti xiqqeessan ogguu pilaan dhawatan. Sanuma keessa Oromoon ammaas nume heddummaachuu ogguu wali ilaaleen antun dalagaa Rabbiiti jee keessaa ba'e. Ani akkatti uummanni biraa namni biraa akkatti ilaaluun beeku akkanaan jaa tanaafuu tanaas sabni Oromoon ta'in qomatee san banadhaa Oromoo wajjin nagayaan jiraatan Oromoon saba biraatis ni jaalatti. Amma bar ganaa nuun bilisoomne osoo hin bilisoomne isin hin jenna. Waan feetanis ta'a. Ammoo ummata Oromoo irratti dhagaan darbinaa. Ummata Oromoo ta'ee kan ummata deemee diinaa wajjin yookaan immoo akka ummanni Oromoo hin bilisoomne godhu ummata Oromoo fixaa jiru kana ni beeytan. Jalan deeminaa Oromoon bilisoomuun ooltu very soon qabsoon Oromoo sadarkaa ammaan irra geesse kana laaltanii gartan hamileen cabsinaa isin hin jenna. Tanaafuu tataraatti irraa bu'ee Oromootiyyaa ani mee sheer godhaa. Sheeris godha. Dhugaadha. Oromootiyyaa mee jidduutti ajandaa kiyya jidduun seenaa. Obboleeyyan keenya kan Suudi Arabiyaatti hidhamanii hidhaa jiranii rakkachaa jiran. Rabbii guddaan isin cinaa dhaabbatu. Rabbiin qabsoo teenya cinaa dhaabbachuu jiru isin cinaa isaa dhaabbatu. Rabbiin qabsoo teenya cinaa dhaabbachuu jira. Rabbiin qabsoo teenya cinaa dhaabbachuu jira. Heddummina kana Rabbiin nuu kanne. Rabbiin isin cinaa dhaabbatu obboleeyyan kiyya kanneen mana hidhaa jirtan kanneen mana hidhaa owwasan keessatti azabamaa jirtan qabsooteen nyaatu waan sanis furmaata ta'a. Rabbiin isin cinaa dhaabbatu isin irraanfanne. Wanni garaa nu gubee halkanii guyyaa qabsoo Oromoo tanatti qabsoo mirga abbaa biyyummaa godhachuu qabna jennee kanatti halkanii guyyaa ceenuuf rakkuma akka isin irra dhuftee tana rakkuma amma akka biyya jirtu tana rakkoo biyya keessatti ilmaan Oromoo qabatteetu biyya ambaa keessatti isin qabate biyya silaa islaamaa keessatti isin qabate waa islaamummaan akkamma ummanni isin godhu kana waa naman gootu. Islaamummaan waa naman miitu. Suudi Arabiyaan taa ilmaan Oromootii fi ilmaan Oromoon ta'in akkanan miite tun Rabbiin ammoo numa agarsiisa. Ammoo biyya san biyya Ka'abaan jirtu waan arrabsinu
ammoo bulchiinsa sii namoota isii. Biyya rabbiin faarsee biyya rasuulli du'aa godhee fi faarse waan arrabsu arraba kiyya kanaan. Silaa waan hin juunumaan beeka. Amantiitii jaannaan kanneen. Biyya ilmaan Oromoo akkana azabdee mootummaa Itoophiyaa mootummaa nama nyaattu tanaa wajji harka walitti hidhattee kijibaan ilmaan Oromoo keessaafuu ilmaan Oromoo namootan Oromoon ta'in hunda takka takkaan keessaa guuranii namootan Oromoon ta'in ka Oromoo jaalatuu fi Oromoo achi keessatti yookaan immoo saba biraa saba dantaa irraa hin qabne sabuma Oromoon ta'in kanuma Itoophiyaadhaa ka dantaa irraa hin qabne Oromoo azabaa jiran jechuudha. Obboleeyyan kiyya Oromoo bichaa miti kan irraa dubbachaa jiru. Isinis ammumaan ilmaan Aadam ja'a addaan isin hin baafne. Mootummaa Itoophiyaa tanaa Oromoo irratti hundaa'ee jira Oromoo tana fixuuf. Ni beeytan. Suudi Arabiyaa keessatti warreen miidhamtan. Oromoo bichaa miti dhugaadha. Ammoo gaddaafaa Oromootii fi bilisummaa barbaada Oromootu isinillee dhayeen isiniin jennaa jechuudha. Kuni amma yoo isinii galuu baalte fuula dura isinii galti. Ammoo isin ifiifuu mana hidhaa keessa jirtan. Warri mana hidhaa keessa jiru rabbii isinii kadhanna. Qabsoon nuti goonu bikka hundatti oriinee mootummaa harka lafa jalaatiin mootummaa Suudiitii wajjin akkanatti isin cinqitu tana roraasuuf jirraa jechuudha. Halkanii guyyaa bikka hunda ceenee wanni isin irraanfanneetii miti. Waan takka bofa mataa dhawan qabsoo mataa dha'u jirra. Waan dandeenyutti. Bofni eegee irraa muraa multu eegee dhooytu hin du'u mataa dhooyta. Mataan rakkoo teessanii abiyyiin ichirraa ka'uudha. Mootummaan nama nyaattu kun ichirraa ka'u biyya teessan keessatti akka fedhanii jiraachuu dandeessan. Mootummaan nagaa achi keessa uumamte uummanni kun uummata maal balleesse naa kannaa yookaan immoo maaliif itin jee gaafachuu danda'a. Kun ammoo isinit dira. Wanni halkanii guyyaa maraannuuf mootummaan obboleeyyan keenya ilmaan keenya bikka biraan miitu keessaafuu Suudi Arabiyaa yaa obboleeyyan kiyya kanneen Suudi Arabiyaa jirtan isinin irraanfanne Oromoon isinin irraanfanne Oromoon halkanii guyyaa garaan nu balbala waan mataan dhawamuu qaba rakkoon arra isinirra dhufte tun dhugaadha. Kawaa balleessee fi kawaan balleessin ni jira. Diilla tuuta nama kumaata mammaniidhaa keessatti akkasi kaanii yoo gaafa Hitler taate malee duniyaa tana keessatti mootummaan Suudii ilmaan Oromootii fi jaalatamtoota Oromootii fi kan Oromoon ta'in hunda wal keessatti biyya Itoophiyaati jettee walitti irra guddaan uummata Oromooti. Akkasitti kaan onneen cittee du'u ijoolleen xixiqqoon akkas du'u arrallee achi keessatti namni keenya mulluqtee kaan fayyaa dhabee kaan namaa ala ta'ee kaan hafuurri ciccitee taa'u tana seenaaf katabannaa ammoo qabsoo itti jirra. Qabsoon mootummaan tudhachii ka'u qofa. Ta'e isinillee furmaata duniyaa tanarratti hirkattan. Biitii hurriyyaa xalayaa hurriyyaa namaan kanneen hundi kafeete nama gooti. Osoon fi arran biitii biraa arra mootummaa kana jibbu baatte bikka biraattis akkasuma isin godhanii quba qabaadhaa. Keeniyattis Ijiptittis akkasuma isin godhanii quba qabaadhaa. Osoon fi mootummaa Itoophiyaa tanaa wajji hariiroo qabaatanii wanni takka gartee isaan jidduu wanni gaariin jiraatte bobbaa nagayni isaan jidduu jiraate isin hin dhiisanii beekaa. Suudi Arabiyaa bichaa miti. Maaliif mootummaan tun mootummaa bikka biraa naannawaa mootummaa biraa tan ollaasii hundaan walit jinnaa'u tanaatu isinillee Keeniyaa fi Ijipti kana keessatti najaa isin baase. Dhugaa biitti namaa biyya namaati wanni jedhanii ibsani. Biitti silaa nagayaa biyya dur abaaboon teenyaa fi amantii fi maaliin arrabsaa turan. Biyya Faranjii biyya Awurooppaa jedhanii biyya sanii arra nagaa rakkate.
bita biyya Awurooppaa fi Ameerikaa maarree goota jinni goota farda dhiitaa maarree taateeti ka islaamummaan hin jirtu amantiin hin jirtu akkuma beeyladaa wal keessa yaata maarree jaanii akkasii waa ganna gansan kijibaa jechuudha. Kijiba biyya saniitu arra biyya amantiin itti kabajamtu biyya dur arrabsaa turan san biyya amantiin itti kabajamtu biyya amantiin itti nagayaa taate jummaa keessa gaddee nagayaan masgida kee jaarrattee nagayaan khutbaa kee nagayaan keessa goote charchii kee jaarrattee bara Omoonis charchii bar kanuma charchiin Ameerikaa kana keessa jiru isteeta keessaafuu Minisootaa kana keessa every block jiru Oromoonis charchii mataasii qabdii bar jaarrattee look Oromoon masgida mataasii jaarrattee qabdii bar arraan tana Minisootaa tana keessa alhamdulillah ni wallaalte gisee gargari alhamdulillah Oromoon ni wallaalte akka islaamaattis taanan akka kiristaanaattis taanan akka waaqeffataattis taanan Oromoon masgidaas ni qabdi charchiis ni qabdi kamataasii ka Oromoo masgidni ka Rabbiiti kan tajaajilu Oromoo ifiif jaarratte masgida biraa bay keessa dheeytee Oromoon ni tajaajila jechuun dandeessu abbaa tajaajilu qabdi Rabbii gaditti masgida Rabbii masgidni ka Rabbiiti kan nama iyyuu itti salaatee du'aa itti godhatee masgida Rabbii keessa taa'ee masgida Rabbii beekee deema keessa ammoo masgida Rabbii san ta'u ka tajaajilu eenyu abbicha waan san sababaaf jaaree jechuudha. Oromoonis akkas jaarratte Minisootaa keessa sabni hin jirre yoo jira alhamdulillahi rabbil aalamiin irra masgida sadii jira masgida gurguddaa saba biraarra gurguddaa qabu beekama saba Minisootaa kana keessa jiru keessa masgida Minisootaa kana keessa jiru keessa masgidni gurguddaan masgida Oromooti sadeenu alhamdulillahi rabbil aalamiin Allahu akbar gaafa dura amad diidam dura gaafa biyya tana dura dhufne masgiduma duratti sagannu masgida Arabaatii fi masgidan gurraacha biyya tana masgidan adda addaa kan saba adda addaa ka Somaalee kana sagadaa turre masgida sana guulaalle alhamdulillah janneetti faarsaa turre san faarsinee fi arra Rabbiin faarsaa turre akka Oromootti akka Islaamaatti faarsaa alhamdulillah jannee keessa sagadaa turre masgida isaanii masgida Arabaatii fi ka Somaaleetii fi kan gurraacha biyya tana Islaama gurraacha biyya tana Rabbiin duuba kasan daranii sanii olii Oromoodhaa kanne tanaafuu alhamdulillah jaa masgidni ka Rabbiiti ammoo ka tajaajilu Oromoodhaa masgida Minisootaa keessa jiru keessa masgidni sadeenuu gurguddaan masgida Oromooti alhamdulillah rabbil aalamiin tanaafuu Oromooti qabsoon akkasii tan sabaa fi sablammiitti akkasittiin irraa bu'aa tan biraa tan sadeessaa yoo dadhabuu baattan ittiin fufaa yoo dadhabdan ammoo mee takka takka barreessaa yoo dadhabdan nin dhiisaa waa'ee obboleeyyan keenya kan shamarraniitii fi liidaroota shamarran keenyaa fi liidaroota keenya gurguddaa fi liidaroota keenya kan shamarranii maaliif mataa walii qabachuu didanii akka gartee warra qabsoo mataa ifii godhee amatuma tokko dura gabroomee amatuma tokko keessa bilisoome kan akka isaanii maan taane TDF fi TPLF maaliif akka isaanii taane jarri walitti aaranis gizee lolan bikka takkaa lolan uumaa Oromoo tana keessatti maal rakkoon tuni mee nin dubbadhamu yooni fi irraa hin dubbadhamu dadhabdanii nin dhiisa akka waan dadhabdanii na fakkaata sheerii sin goone irraan tana hin beeku mee yoo dubbadhu jettan takka takka naa barreessaa dubbadhu jettan irraa dubbadhu yoo jettan takka takka naa barreessaa namoota gargarii dadhabee jira komentii sin arku yoo dubbadhu jettan takka takka naa barreessaa takka takka naa barreessaa irraa dubbadhu yoo jettan takka takka mee barreessi irraa dubbadhu yoo jettan
maaliif dhaabni ijaaramu ta'e maaliif shamarran keenyaafuu liidaroonni shamarran keenyaa maaliif jiranii liidaroonni keenyaa maaliif jiranii maaltu nu barbaachisaa maali rakkinni keenyaa maaltu rakkina kana fide waan irraa beekuuf informationa arkadde irra guddaa waan arkee fi waan kiyya kan inni itti da'u ni takkata harka dhibbarraa harka tokko moo harka lama gizeen informationa arkadde malee gabbeen dubbadhu ni indiise akka duru jigale informationa gaarii waan irraa dubbachuu qaban gizee dubbadhu naan jaan namni gabbee dubbadha jechuudha akka dur informationuma guurradhee arra dubbachuun qaba jee akka dur sanitti arra dubbachuun qaba jee kophaati dubbachuu no jechuun kiyya niin dubbadhaa ifiif niin dubbadha jee akka dur sanitti puusif hin godhu hanqaan ajandaa harkadhee aboo bika sanna dubbadhu hanga naan jaanu akkasiin eegale tanaafin tutturaas jechuudha. Mee takka takkitti san barreessanii karaa biraatiin darbee dhiifama barreessanii takka takka waa'ee kana ajandaa kana irraa hin dubbadhaa lama lama juu lama juu noo jechuu takka takka juu dubbadhu jechuu taa'e hurry up 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 alaabaa Oromoo tanagaa fedhagaa wanni sababa biraan ta'enis ni caani hayye irraa dubbannaa galatoomaa fayyaa ta'aa galatoomaa wooma xiqqoo takka irraa dubbanna wooma xiqqoo takkaan irraa dubbadha yoo dandeessan sheer godha wooma xiqqoo takkaan irraa dubbadha waa'ee tanarraa nin dubbadha obboleeyyan kiyya hayyoottan keenya warreen bikka lamatti adda ba'an hayyoottan keenya qulqulluu sabboontota gaarii fi hayyoottan namalee maan namalee hin taane warra jiru sana jechuun hayyoottan keenya hayyoottan biraatiin maaliin adda namuu namalee ja'a jechuudha namalee arraan tana sadarkaa qabsoon Oromoo irra jirtu kanarratti hayyoottan keenya barsilaa hayyoottan waa'ee daggalaa tana qofa irratti irkaa'ee waa godhu heeraa fi seera baafannaa fi heeraa fi seera hegeree kan itti bilisoomnu tumannee baafanna jaanii wal ceequun barbaachisaa miti yoo humna qabaatte looyara tokkootu heeraa fi seera biyyattiin bulchitu looyara tokko sii barreessa dhugaaftuun siif yoo dhugaa san taate warreen qabsoo Oromootti akkam beeynetti qabsoo Oromoo laamsiisaa jirtan tun ilaal qabxiin yookaan immoo dubbiin tun dubbii akka malee jabduuti qabadhaa dubbii tana arraan tana namni bikka jiru waa jaaruu dhiise waan kiyya kanaatu qabsoo keessatti bu'aa qaba jedhee waa jaaruu dhiise jaarmayni ati humna hin qabne sii godhu takka illee akka hin jirre ragaa arraan tana agarree jirraa jechuudha gootawwan keenyaa hidhaa jira gootawwan keenya akkaataa hidhaatti jiran laali warreen maqaa Itoophiyaatiin deeman jalqaba durirraa eegalii goobanaa daacii irraa eegalii ni yaadame inni nu kan ummata gootummaa isaatiin ilmaan Oromoo jeesee Itoophiyaa jaare millikii hojji inni nu isaaniin du'e eegas booda namni Itoophiyaa tana jaaruu irratti sadarkaa tokkoffatti Oromoo keessaa Jeneraal Taaddasaa Birruu namni ga'u hin jiru jabeessuu irratti inni nu isaaniin yaadame garuu wanni maayii irratti wanni tolche gootummaa isaa jalaa deebi'ee qabsoo malee nu baabtu jechuun waan addaa dalagee jechuudha waan addaa dalagee galamsoo kana keessatti keessaafuu beekaati akka afaan alagaatti afaan Amaaraatti
qum isranya akka jaaniin sanitti hidhaa dhaabbataa hidhanii galamsoo keessatti waan inni dalagaa ture qabsoo oromootiif waan inni godhaa ture akkaataa inni itti qabsoo godhaa ture seenaan ni yaadatti jechuu gootaa olii namni isa harke silaa garaa qabsoo kara maaliif deema gara inni waan inni dhiisisan ittiin deebi'u jechuu waan inni nu dhiisa silaa ittiin deebi'u tamaayyii gootaa olii dhufee jechuummaas isa booda goonni keenya Jawaar Mohaammed lafaa fuudhe waa'ee qabsoo Itoophiyaa tana mee Dr. Mararaa Guddinaati wajjin waa'ee qabsoo Itoophiyaatti amannee waa'ee Itoophiyaa tana sabaa fi sablammiin keessatti waa'ee farquu tana Jawaar Mohaammed lafaa fuudhe jechuu bikka inni irra jiru laalaa jechuu laali bikka inni irra jiru isteeppiin Itoophiyaan itti ilmaan hooggantoota keenya nyaatte laali irra Jawaar Mohaammed bikka inni jiru namni Jawaar Mohaammed irratti sabaa fi sablammiif tola hin jiru Itoophiyaa keessatti akka Oromoof qabsoo Oromoof godhaa ammoo Oromoo daran sabni inni toleef sabaa fi sablammiidha jechuu Oromoo daran Oromoo isaa takka galaanaa ifitti asiyaasee akka Oromoon dhageessu soo beeku ammoo saba biraa Oromoo irraa hijaan kafalinaa jee irraachi dhorkee jechuu Oromoo fakkiif gaafa qeeroodha magaalaa adaree biyyootti fi dirreedha qeeroo akka jirutti tawarra hijaa kafalachuun silaa irratti akka shari'aattis akka rabbiittis nama si jeese hajjeesuu nama si madeessuu nama si kabaluun dirqamaati hin kabalinaa nama kaleessa isin kabalan hin kabalinaa arra dhiisaa gootawwan keenyaa fi qabsoo teenya tana laalaa dhiisaa abbootiin teenya kana nun barsiifne jee qeeroo irraa dhorkee jechuudha kijibaa miti tunni beeyta tanaafuu Oromoo hooggantoonni keenya kun takka takkaan akka nyaadhamee jira hooggantoonni keenya qabxii yookaan ijoo dubbiitti jarratti hin deebi'a maaliif takka ta'uu didanii garagaraa yaa'anidha arraan tan silaa bikki isaan qabeeffatanii dagalee ta'anii fi deeman qabsoo gaaraati qabsoo jaalmarrooti arra silaa beekan kawaa qabu ka beeku hayyuun hundi nam bikki innitti mooraa qabsoo Oromoo tanatti utubuu qaba jechuudha as yaa'anii dhaaba biraa jaaranii dhaaba hegeree qabsoon Oromoo akkaataatti biyyatti bulchitu jaarraa waan biyya tana keessa deemuun laallee garra kun hundi fudhataman qabu qabsuma Oromooti laamseessa ibooda oofa malee qabsoo Oromoollee akka isin bilisoomtu dhorku bilisoomsuu hin dhorkuu hin danda'u itti hun dhiyaatu garuu immoo qabee harkisa warri bilisummaa Oromoo qabee harkisu tolaan dalaga jechaa hayyoota keenya jechuu sadarkaa warri kaleessa diina keenya daggalaggalee Ameerikaa irraa daggalaggalee waraana isaanii barsiisee ijoollee isaanii barsiisee mootummaa Abiyyi shororkeessee TDF itti ijaaree TPLF irraa TDF jaarratanii biyya alaarraa galanii dagalee ijoollee isaaniitti ta'anii humna ta'anii biyya rooraasu jiran kana keessatti keenya biyya alaa keessa taa'ee ammas waan biraas ijaara dhaaba haygareekkatti Oromaan itti bulisoomtu kana yoo biitti addunyaa Oromiyaa maal qabdan jaan heeraa fi seeratti hin bilisoomnu heeraa fi seera mootummaa biyyatti hin bulchinu kana tuman aboo maal naa odeesstan you guys are you crazy what are you talking about are you crazy qawwee hun qabdu humnaa hun qabdu nama humna qabu nama mootummaan arraan tana mootummaan akkatti nama humna qabu nama qawwee qabu nama biyya qabachuu danda'utu heeraa fi seera baafata heeraa fi seera baafachuu nama dhibdu within 1 days humna horuudha akkas dubbisan godhuudha nama jabeessuudha dheeyxee akkatti ta'e tarsimoo waan qabdu ummataa kannu kana malee kan biraa suuta waan silaa godhuu qabun dhiifneeti waan godhuu hin qabne goonaa jechuudha Oromoo maali jirti beeytu
Oromoon maaliif jirra beektu? Obboleeyyan kiyya dhageeffadhaa mee tana. Maqmaaqsuma namuu beeku. Irraan deebisa. Garuu gizee dhageeffattee dubbii teenya tanaa wajjin walitti deema ni mi'aawa. Maqmaaqsuma namuu beeku. Oromoon maaliif jirra guddaa? Warri mana kana waa heeraa fi seera katabnee yookaan immoo dhaaba biraa ijaarree waa goona juu kan. Qabsoo Oromoo dura dhaabbachuu isaanii akka beekanii itti himaa asirra dhaabbadde. Ammoo qabsoodhaaf dagalee taanaa jechaa jiran. Garuu qabsoo Oromoo dura dhaabbachaa jirtaa dhageeffadhu. Maqmaaqsi kun Oromoon waan waliin jechaa jirtummoo dhageeffadhaa. Maqmaaqsa namuu beeku. Gurbaadhaan jaraatu maal waliin jeeseetan. Hoolaa bitee fidee qalee eegee yookaan duma si obaasaa jeen hin binne hoolaa san beeki. Hoolaa biteetiin qalee dumasaa yookaan eegee dumasaa beeysee si obaasaa yookaan immoo eegee isaa san akkanuma shaashaa godhee ibidda irratti si nyaachisee kaanis beeysee si obaasaa jeen. Nan obaaftu siin obaasaa dawa sii qabaa nan obaaftu siin obaasa jarri wal seene nan obaaftu siin obaasa wal seenee waldaa darkiise waldaan mace wal lole wal tume amma maalirra wal tuman jettame mee maalirra wal lolan maalirra wal tumanii jetta eegeen san hoolaan san hin bitamne eegeen san hin dhufne hin dhuuyne siin obaasoma jeen akkanaa jechu gaafa kaanii amata dura dhaabbotiin Oromoo parsantii 25 bar dubbii tanaa wal fakkaatti parsantii 25 harkannaa nuti kaan jee badeemma karaa kutee dhabame jechuudha kaan parsantii 40 harkannaa kaan parsantii maarree Oromiyaa sanuun harkanne dubbii dumaa tana dubbii akka eegee tana gaafattiin engadda ta'anii waa'ee parsantii irratti parsantii 25 maqaa isaatuun dhawgaa namni garii jaalatu jira nama akkana nama Oromoo gabroomsee dheengaddaa Oromoo fixe nama akkana nama akka Jawaar Mohaammed kana fa'aa kanneen kana fa'aa jaalatu jira Oromoo ta'e an surrii akkamii nama Jawaar Mohaammed dura dhaabbatee nama Jawaar Mohaammed nyaate nama jaalatu jira Oromoo ta'e abbaleessa kiyya. I don't know. Ati Oromoodha garuu nama Jawaar Mohaammed nyaate tuqaa isaan feetu nama Jawaar Mohaammed nyaate nyaattuudha darbu qilee darbu parsantii 25 je'ee kaan parsantii maarra je'ee wal ceeqaa turanii jechuudha. Warri parsantii hangannaa kan taa'ee ceeqaa ture san amma abbootii garaa ta'anii hafanii jechuudha. Warra abiyyiin ergatoo kan warri abbootii garaa warra mootummaa jala deemu warra haqa Oromoo san jala deemu bar abiyyi bar mootummaa tan yoo deeggalee akka qabaate wayyaa bar. Dubbiin eegee hoolaa qaleetiin dumasaa beeysee si obaasaa san idaa amma Oromoo keessaan dhumne ammallee itti jirti. Wannummaan isaan heeraa fi seera baafnee maarree goona ja'an maali? Lafaa hin qabanii bilisoomne jaa'anii kara hoolaa biteetiin qalee dumasaa beeysee si obaasaan nan obaaftu siin obaasa nan obaaftu hoolaan sanuun jiru ni isin beeysine akkasi jechuu tanaafuu nuti arra qilleensa irratti heeraa fi seera baafnee addunyaa waan nu gaafattu goone yoo jenne ummata gowwaa ummata waa takka hin beekne taanee hafne jechuu ummanni aylii qabu ni lolata hundi humneeffata mootummaa ilmaan Oromoo fixxu mootummaa qawweenisii doorkiftu sana caccabsa bikka sanii kaasa gaafas booda heeraa fi seera haasawa. Bar humna sirra godhataniiti heeraa fi seeraa waan biraa gubbaasi gakkannaa jiranii. Wayyaaneen akkas beeyti. TDF akkas beeyti. Oromoon ammoo takkas beeytu tan gaara nuu jirtu qofaa jechuudha. Tan biyyaalaa tana keessa jirtu cinaan warri gargaaru jiran harki cinaan
dhuga harki cinaan maaliif jira ammallee qabsoo qawweetti amannuu fi ammallee qabsoo qawweetti amannuu fi ammallee heeraa fi seera baafnee Ameerikaa dura yaane karabaattaa uffannee Ameerikaa dura yaane yookaan immoo heeraa fi seera kana agarsiifannee Oromiyaa san akkatti bulchuun mirgatti dhooyinaa warra jiru jiraachuu inuman dalagu kun inuman dalagu daal qabsoo jara TDF fi qabsoo jara kaleessa diina keenyaarra mootummaa tana akka godhaa jiran hiriira ba'uu irrattis laal waan fardii waan jabduu dalaganii harka dhibbarraa harka 80 focus diina firraa dha'uu irratti godhaniiti harka 20 advocacy laabi advocacy hiriira ba'uu 20% isaaniin nurra bahaa jiran mallee hiriiraas 20% hiriiraa fi advocacy fi laabi bitatanii waa hunda itti qophaa'anii harka 20 harki 80 akkuma qawween ari'aman sanitti qawweedhaan dhadha godhanii diinni tokkolleen namu gurra kara isaanii deebisee haasa'u ati nu kan beeyne akkam beeynetti waa'ee isaanii irraa haasa'aa jirra maaltu waan isaanii nu haasa'isiisa waan humnaan dhaban san humnaan deeffataniif irraa haasa'aa jirra yoo humnaan waan dhabde humnaan deeffatte afaan sirraa haasa'u nuusu afaan hundi sirraa haasa'u afaan addunyaa afaan alagaa afaan diina keetii hundi sirraa haasa'u waan humnaan dhabde humnaan yoo deeffatte waan yoo humnaan sardamte humnaan yoo firraa dhoorkite hundi sirraa haasa'u xiqqaa guddaan diinni kee hundi sirraa haasa'u kanaafuu hayyoota keenya warreen qabsoon qawweedhaa humaan hungootu jettan wake up warreen qabsoo Oromoodhaa tan daggalaa godhamaa jirtu heeraa fi seera itti baafnee nuti tan keessatti qooda godhanna jettan achi dhaqaa qooda fudhadhaa waan godhamu san irratti hirkadhaa deeggaraa miseensataa achi hin nukkoottaa laayinii qabadhaa achi keessaan abbaa achi keessatti taa achi keessaan oofa akka diinni keenya godhaa jiru godha kanaa ala biyyuma alaa tana keessa osoo kaanichi deemuu osoo kaanan parsantii 25 harkadhaa parsantii 25 harkadhaa kaan eegee hoolaa biteetiin qalee duumasi obaasa dubbiin teenya tana taateefti hoolaan sanuun jiru niisin qalle niisin dhuyne achichi wallolteetuma achumaa gadi baxxaq jetta osoonii fi Oromiyaan qabne parsantii hanganaan hin bulchaan parsantii 25 hin bulchaa ammaarreen hin bulchaa parsantii san hin jirtu cinaan kutee abbaa garaa ta'e cinaan gootawwan manee dhakkutan akkasi dubbii akkasii tanuu isaan dhabamne godhina dubbii jaalmarroon itti jiru parsantii 25 fi parsantii maarree keessa hin jiru dubbiin jaalmarroon itti jiru 100% humnaan fudhatamne humnaan biyya teenya harkanna kanuu hojii haasa'uu fedhu ni dhufa heeraa fi seera biyya teenya irratti ittiin bulchinu sirna gadaa qabna dhumatte heeraa fi seerri ati naatumtu hin jiru heeraa fi seera sirna gadaa kan walqixxummaa kan Ameerikaan ittiin bultu qabna kana ala hin jiru Oromoo wal burjaajeessuu angofeeta ammaan jaalmarroo bira angofeeta qabsoo Oromoo keessatti ida'ame angofeeta ammaan sossoisa godhe kara hundaan akkuma jarri TDF godhaa jiru Ameerikaa irraa galee ati isaanii gadi kan biyyaalaa keessa jiru including me an qabsoon fedhaaf an Oromiyaan akka bilisoomtuun fedha angoon fedhu warri angoo feetanitti ni waa jira yoon angoo barbaade yoon Oromoo tana liid godhuu barbaade achi dhaquun qaba isaanitti idaamuun qaba waan isaan godhan san waan waraanni godhu san waraana ta'uun qaba achi keessaan miseensa taatee achi keessaan jabaattee waan san godhuu qabda achi keessaan angoonis bikka dandeetutti sii kennamuu qabdi beekaa taataa ammaan itti ida'ame dullachaa dardaran jiin umriin tija kuttan jiin dandeetii waan sii kennamtu jira ida'ami akkaataa Oromoon itti jabaattu yoo barbaadde kanagaa
kana keessatti liidarshiippii guddoon fudhadhee deemaa liidarshiippii guddoon fudhadhee deemaa yoo jette karaanin kanuma karaa biraatiin akkanumattiin biyya alaa tana keessatti shaawora seenee beeka kiyyaatti liidarshiippummaas barbaadaa nu kuni qabsoon nu barsiise na dhiigammadaan na barsiise gootaa oli nama kaayoo jaarraa abbaa gadaatii fi kaayoo elemoo qilxuu gurraan dhagayaa guddate akkamii qawween malee including na dhiigammadaa elemoo qilxuu qawwee malee jaarraa abbaa gadaa qawwee malee waaqoo guutuu qawwee malee kan dura qawweedhaan xarasa wanni dha'ee hin jirtu xayyaara dha'ee nu garsiise waaqoo guutuu rabbi rahmata haa godhuufi waan ummanni kun beeke hin wallaalina waan wanni kun ummanni kun isin gorse lafatti hin darbina waan ummanni kun amata dila kana dura amata 60 amata 50 dura beeke arra sadarkaa teknooloojiin asii fi asii waasii barsiistu keessatti waan wallaalin abba sadarkaa abbootiin teenya qawwee malee nun baaftu jettee humnaan malee nun baaftu jettee dhumte keessatti ati waan isaanii darbitee lama wallaalin abba gidaar modhoyta I hope qabsoon humnaa hojji karaamaan jirmaa hojjette oromoon jirmi san maali qawweedha ani taniin ajaa'ibu qawwummaan oromoo tanaaf summii taate oromummaanuu qawweedha qawween oromoon qawwee hidhachuun qabdu rabbiin kitaaba keessatti nutti himne silaa ni dhiifna annin dhiifsa silaa angama kiyyaan oromoo atiis hadiisa keessatti rabbiin siime qawween hidhatinii siin jeeti ta qawwee tana dhiisaani jettaan eeni himna silaa qawwee hidhachuu tana rabbiitu nu sallaxee qawwee hidhatinaa qawwee yoo qawween hidhatte azaaba seentaa waan rabbiin je'eef jecha qawween hidhatinii oromoon ni jenna silaatti himna akkas jennee hadiisa keessattis hin agarre amantii kiristaanaa keessattis baayibila keessa hin jiru qawween hidhatinaan silaa warri baayibilaa ni hima ummata oromoo isin baayibilaatu rabbiitu qawwee hin hidhatinaa isiniin jee qawwee tan hidhatinaa jedhanii dhiisaa jedhaniiti akkasitti itti dhoorkan amantii waaqeeffataa keessatti hin jirtu waaqeeffataan there is no God except one God waaqeeffataan sani there is no God except one God rabbii tokkicha malee rabbiin biraan jiru kadachii fi samii tana uume waaqeeffataan keenya sani jechuu ka rabbi malee waan biraatti hin amanne maali wanni biraa nabiyyootatti hin amananii jechuu waaqeeffataan rabbii tokkicha amana haa galatoomu rabbii tokkichatti amanu nutis rabbi ni amanna amantiin islaamaa fi amantiin kiristaanaa wanni waaqeeffataan itti adda goote nabiyyootatti amanu kanuma garaagarummaan hin jirtu garaagarummaan biraan jiru tan duraa fardiin duraa amma waa hundarra rabbii tokkichatti amanu God is great rabbiin guddaadha rabbiin tokko akkanaa jennaa jechuu tana keessatti gaa amantiin sadeenuu qawween hidhatinaa nuun jenne yaa obboleeyyan kiyya warra Itoophiyaa jiru warra qawwee hiikadhaaf yookaan qawwee malee nagayaan barbaannee kanuma wanna jiru arra booda amantiinis nuun himne akkas jettee